whole thing is a witch hunt. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Traamp qibxata borii mana murtii federaalaa kutaa Filooriidaatti argamutti dhiyaachuudhaaf deemu jedhamee yommuu eegamaa jiru kanatti himannaa isaan irratti dhiyaate ilaalchisee yaadni adda addaa dhiyaachaa jira. Doonaald Traamp galmee waraanaa yookaan kan ministeera ittisa biyyaa dhoksaadhaan dhuunfaa isaaniitti qabatanii argamuudhaan shira xaxuudhaa fi ibsa sobaa kennuu dabalatee himannaa 37tu isaan irratti dhiyaachuudhaaf deema. Dhimma kana irratti namoota yaada isaanii kennan keessaa tokko Senaatar Liinsii Giraam sagantaa televezyiinii ABC jedhamu irratti yommuu dubbatan himannichi pireezidaantiin duraanii seera qabeessa akka hin taane fakkeessuudhaaf jedhan. Itti dabaluudhaanis You're accusing the guy of being a spy through espionage. It's not going to change my support for Donald Trump. Nama kana basaasaadha jedhanii himachuun deeggarsaan isaaf qabu waan jijjiiru miti. Amma seeraan mirkanaa'utti nama qulqulluudha. Garuu wanti ani amma dubbachaa jiruu fi hojii fooyya'aa irratti hojjechuu baachuu kootiif wanti ani itti gaddu Riippaabilikaanonni harki caalaan yeroo amma seerri akka meeshaa siyaasaa ta'etti ilaalu. Karaa biraatiin bakka bu'aan paartii Dimookiraatotaa Senaatar Kiriis Koons qorannoon waa'ee galmeewwan iccitiidhaan qabamuun irra jiru kan irratti taasifame akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamuudhaaf jechuudhaaf kan dandeessisu ragaan akka hin jirre dubbatan dhaabbata televezyiinii ABC irratti. And although President Trump went on the offensive last night, has attacked the Department of Justice, has called for the defunding of the FBI, I remain confident that he will get the due process of law to which he's entitled. President Trump dheengadda galgala ministeera haqaa qeeqaniiru. Akka FBI fi maallaqni hin ramadamne gaafataniiru. Adeemsa seera sirrii ta'ee fi isaaniif malu akka argatan abdii guutuun qaba. Dhuma irratti gurmuun murtii uummataa yookaan juuriin lammiilee Ameerikaa himannaan isaan irratti dhiyaate sirrii ta'uu isaa seera federaalaa cabsuu fi dhiisuu isaa ni murteessa. Doonaald Tiraamp toora miidiyaa hawaasaa kan mataa isaanii irratti irra deddeebi'anii akka balleessaa irraa qulqulluu ta'an ibsaniiru. Pireezidaantiin duraanii mana murtii federaalaa irratti yommuu yakkaan himatamu Doonaald Tiraamp isa jalqabaati. Bara Tiraamp aangoo irra turanii abbaa alangaa olaanaa kan turanii Wiiliyaam Baar dhaabbata televezyiinii Fox irratti yaada kennaniin pireezidaantii Tiraamp qorannoon isaan irratti taasifame waan madaallii hin kaafneedha jechuu isaanii jabeessanii qeeqanii jiru. Battle plans for an attack on another country or Defense Department documents about our capabilities are in no universe Donald J. Trump's personal documents. Karoorri lola biyya biraa irratti taasifamu yookaan galmeewwan ministeera ittisaa kan dandeettii waraanaa nu qabnu agarsiisu galmee dhuunfaa Doonaald Tiraamp ta'uun isarra hin jiru. Mootummaan akkaataa itti gaafatamummaa qabuun waan hojjechaa jiru natti fakkaata. Akka isaan galmeewwan kana deebisaniif carraawwan jiru hundaa kennaniiruuf. Filannoo pireezidaantummaa bara 2024tti taasifamuu fi kaadhimama paartii Riippaabilikootaa kan ta'an Doonaald Tiraamp miseensota paartii isaanii dabalatee deeggarsi isaan qabanii ammayyuu salphaa miti. Paartii Riippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan pireezidaantummaadhaaf kan dorgoman Viiveek Raamaswaamii dhaabbata televezyiinii CNN irratti dhiyaachuudhaan dubbatanii jiru. I personally have no faith whatsoever in those vague allegations. So if those are true, yes, I think that's reflective of very bad judgment. I'm skeptical that it even is true. But the bottom line is we cannot conflate a bad judgment. Ana akka dhuunfaatti himannaawwan ifa hin taane sana irratti amantaa tokkollee hin qabu. Kanaafuu sun dhugaa yoo ta'e murtii baay'ee hamaa kan calaqqisiisu natti fakkaata. Dhugaa ta'uullee nan shakka. Garuu dubbiin ijoo murtii badaa seera cabsu waliin walitti makuu hin dandeenyu. Doonaald Tiraamp dhimma kana irratti yoo yakkamaa ta'anii argaman hidhaatu isaan eeggata. Akka ogeessonni seeraa jiranitti garuu Tiraamp yakkamaa ta'anii argamanus akka isaan pireezidaantummaadhaaf hin dorgomne seerri isaan dhorkuu hin jiru.